Qophii of eeggannoo keenya marsaa shanaffaa qabannee dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Suura irratti akkuma argaattiin jirtan iccitii giraandipii kutaa lammaffaa isaati. Akkasuma illuminaantii walumaa gala marsaa afuraffaa irraati of eeggachuu kan qabnu qabannee kan isiniif dhiyeessine amma marsaa shanaffaarra geenyeetiin jirra. Iccitii giraandipii fi imala gara Finfinnee jedhu. Maqaan isaa inni sirrii Ma'usaa Saangu'inaa Kaabaa yoo ta'u, nama ganna 32ti. Biyya Ginii magaalaa Saangu'inaa jedhamtutti kan dhalate. Sababa dhukkuba Piroogeeriyaa jedhamuutiin hojjaan isaa meetira 1 fi seentimeetira 10, ulfaatinni isaa immoo kiiloogiraama 25 kan hin dabarredha. Giraandipiin maqaa kana kan luqqifate fiilmii dookumentarii fonqolcha mootummaa Haile Sillaasee irraati hojjetame irratti. Fiilmiin kun seenaa fonqolcha mootummaa Haile Sillaasee irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u, hirmaannaa intala ilma Haile Sillaasee Yeshii Kaasaa jedhamtuutiin kan qophaa'edha. Giraandipiin maqaa Haile Sillaasee kan duraa ture. Yeshii Kaasaa fi sirbituu beekamaan Jamaayikaa Boormaallee illee rayyaa dhihoo kan turanii fi Haile Sillaaseen nama akka Waaqa yookiin Masii jechuudhaatiin Yeshiin Boormaallee barsiifteettiin turte. Kanaaf Boormaallee Sillaasee akka Waaqaatti faarsaa. Kana irraatii ka'uudhaatiin immoo Boormaallee fi Yeshiin iccitii seexanummaa Haile Sillaasee fudhachuudhaatiin hojii guddaa dalagaa turani. Masii sobaa Haile Sillaaseetiin nama lallabaa turanidha. Kana qofaa miti. Uummanni Jamaayikaa kan kibbaa Afrikaa jiraatan akka carraa bar tokko Haile Sillaasee biyya isaanii dhaquu bokkaan badee ture. Battaluma sanatti waan roobeef Waaqatu biyya keenya dhufee kanaaf bokkaan nuuf roobee jechuudhaan akka Waaqaatti sagadanii fi turan. Har'allee maqaa isaatiin kanneen kadhataniitiif suura isaatti kanneen sagadan darbanii ni argamu. Biyya keenyatti sammuu maqaan amantii Raastafariyaan jedhamu seeraan galmaa'ee waldaan dhaabbatee fi maqaa kanatti kanneen sagadan illee ni jiru. Haile Sillaaseen mootota jajjaboo garee golga duubaa Firiimaasoonaarii kan ture yoo ta'u, Firiimaasonaariin abbaa illuminaantotaati. Har'a illee mootonni gurguddoon addunyaa kanneen addunyaa kanarra jiran gartuu Firiimaasonaarii akka ta'an wal nama hin gaafachiisu. Egaa hordoftoota keenya, Haile Sillaaseen gochaa seexanummaa raawwachaa tureettiin Itoophiyaatti namoota rifeensi nyaara isaanii walitti bu'aa qalee seexanaaf nama aarsaa dhiyeessaa turedha. Har'a illee siidaan isaadhaa waajjira gamtaa Afrikaa kan Finfinnee jiru keessa dhaabbatee jiru argama guddaa qaba. Egaa mootichi Haile Sillaaseen ergama bara dhumaa yookiin bineensichaa fiixaan baasuudhaatiif akka Afrikaatti ergamaa fudhatee hojjechaatiin ture waan ta'eef mootonni Afrikaa har'as leegaasii isaa fiixaan baasuudhaaf siidaa isaas dhaabaniifiitiin jiru. Ma'usaa Saangu'inaa yookiis Giraandipii ergamaa Boormaalleefaan bineensicha irraatii fudhachuudhaatiin utuu kurkuranii fi du'an sana irratti itti fufsiisuudhaaf uumama addaa achi as ba'e yoo ta'u, gochaan isaa hundumtuu iccitii guddaan isaa beekamuuf hubatamuudhaatiin qaba. Kana malees abaan Haile Sillaasee kan amma humnoonni fiinxalayii jalatti dhiiga namaa nagaa hedduu dhangalaasaa oolan illee kalaqa warra Firiimaason keessaa tokko kan ta'ee fi addunyaa seexanaa keessatti hiikoo guddaa qaba. Gaaddisa alaabaa kanaa jala hojiin gadhaa'ummaa yookiis sadoomummaa fi
dhiiga dhangalaasutu jira. Kanaaf waggaa muraasa dura badhaa'onni addunyaa damee baha Afriikaatti banataniin alaabaa kana filatan. Sirbituu beekamtuun addunyaa Beyonceen illee kanaaf yeroo tokko alaabaa kana uffattee mul'atteetiin jirti. Kana malees Grand P'n illee alaabaa kana uffatee yeroo gara biyya Itoophiyaa itti imaluuf jedhu hello yeroo jedhu mul'ateetiin jira. Grand P'n walumaa gala imala isaa gara Finfinneetti taasise kanaan Leengaasii Haile Sillaasee kan yeroo ammaa citii guddaan dabalamee biyyattii dhaaluudhaaf geggeeffamaa jiru itti fufsiisuu fi ilma badii Itoophiyaa seenedha. Kunis waamicha mootummaa Itoophiyaa biraa kabajaan taasifameefiiti. Grand P'n mortuu hafuurri bineensichaa irratti mana ijaarratedha. Kanaaf sochii mootummaan amma itti jiru mirkaneessuuf biyyattiitti moruuf nama iccitii dukkanaa guddaasaa fudhatee gara Finfinnee dhufe seeneetiin jirudha. Leegaasiin Haile Sillaasee yeroo ammaa Itoophiyaa dhaaluudhaaf socho'aatiin jiru bulchiinsa sirna durii yookiis Minilik Haile Sillaasee faan leellisu afaan tokkoof amantii tokkootiin yookaan kun ammoo ergama addunyaa haaraatiif bineensichi itti jiru sadoomummaan Itoophiyaa faaluu amantaa Kiristi Musliimii fi kanneen kana fakkaatan gaanfa Afriikaatti fiixaan baasuudha. Rakkoon Itoophiyaa yeroo ammaa afaan qawwee caalaa kadhannaa qulqullootaatiin waan hiikamtuuf qulqulloonni golee maraa hafuura gaanfa Afriikaatti dalagaa hamaa hojjechaatiin jiru kana kadhannaan diiguuf humna ga'aatu jira. Egaa hordoftoota keenya biyya keessaaf ala taa'uun kanneen nu daawwachaatti jirtan iccitii dhokatootiif kanneen mul'achuu qaban illuminaantii ta'an kanaatiif kanneen kan biraallee qabanneetiin gara keessan dhufna. Haga sanatti sagalee kana hiriyoota keessaniitiif akka gumaachitan obboloyyan keessan biyya keessaaf biyya alaa akka qaqqabu sheer taasisuudhaatiin sagantaa keenya kanaaf kana fakkaatu kan biraatiin deebinee aga wal agarrutti haga sanatti turtii dansaa qabaadhaa. Horaa bulaa deebanaa. Ulfina saatiif kaanee hundi keenya waaqa jiraatu hundaa dabarsee beekuu hafuuraa waan sila